السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا داوتوتا زاد أورو أسونتاني ميديا بركة زنارم. هردوتا في كوجمتوتا ميديا بركة. بكجرتني تناجين ربي في رحمن ربي إسن الرهاجرات وسنين جدا حرمو ميديا بركاتين كرم ميديا بركاتين يوكان مو قناة البركة كان جدا مودام بيكمو فيسبوكا يوتيوبا تيك تاكي kana jechuudha karaa social media yeroo amma kana jechuudha platformii garagaraa irratti socho'uudhaan kan beekamu miidiyaan kan keenya miidiyaan barakaadha jechuudha yeroo amma kana kan nuti argamnu magaalaa Aggaaroo biyya kan keenya keessatti argamna magaalaa barakaa keessatti argamna magaalaa barakaa wallahi barakaa magaalaa barakaa keessatti argamna silma yujummaan kan isin beekamtu sababaan nuti barakaadhaan beekamti sababaan nuti hadda magaalaa Aggaaroo keessatti wal argine maal ta'a sabanuti harra magaalaa Aggaaroo keessatti wal arginee fi seenaa sheeka kan keenya alima kan keenya muftii Gommaa jedhamuudhaan kan beekamu maqaan isaaniidha Muhammad Ali Yahya kan jedhamuudhaan beekaman kan biyya kan keenya keessatti seenaa guddaa hojjechuudhaan akka biyya kan keenya Gommaa qofa osoo hin taane akka biyya kan keenya Itoophiyaatti illee jechuudha nama seenaa guddaa qabu seenaa dagatamee jiru yookaan immoo seenaa lafa taa'aa jiru kan kitaabaan nu baasee obboleessi kan keenya dargaggeessuma gaheessuma akka kan keenya jechuudha Toofiq Tamaamin kan barreeffame isa eebbisiisuudhaaf magaalaa Aggaarootti argamne guyyaa har'aadha akka ajaa'ibaatti bakka ulamoonni garagaraa ulamoonni bebbeekamoon akkuma kanallee muftiin Itoophiyaadha kan ta'an jechuudha Dr. Jeelaan walitti qabaa Afrikaadha walitti qabaa ulamoota Afrikaadha ammoo du'aatota bebbeekamoo fi pirezidaantiin naannoo majlisa naannoo Oromiyaallee bakka itti argamanitti Sheek Gaalii Mukhtaar akkuma kanallee du'aatonni garagaraallee jechuudha bakka jarritti argamanitti kitaabni kun guyyaa har'aa eebbifameeti ooleeti jira egaa kitaaba kana eebba kitaaba kanaas kan tokko kan miidiyaan dabarsaa ture yookaan immoo miidiyaan waraabaa ture miidiyaa barakaati miidiyaan barakaa isintu tariin argine ta'a malee miidiyaan barakaa bakka akkasitti yeroo baay'ee ni argama bakka ulamoota keessattuu bakka walgahii ulamoota garagaraa irratti argamuudhaan kan inni beekamu ergaawwan yeroo jiru jechuudha yeroo yookaan immoo waqtaawaa kan ta'an dabarsuudhaan beekama jechuudha kan gara ulamaatii kan gara walgahii ulamoota garagaraatiirraan dhufu dabarsuudhaan beekama miidiyaan barakaadha miidiyaa barakaa kana akkuma beekamu miidiyaan yoo nuti guddifne kan inni guddachuu danda'u yoo nuti jajjabeessine kan inni jajjabaachuu danda'u kan inni ol guddachuus danda'u kan inni babal'atee namoota hedduu bira ga'uu danda'u yoo nuti bira jiraanne yoo nuti deeggarreedha yoo nuti waan inni barbaachisu yoo gooneefidha miidiyaa guddisuu jechuun waan guddaa miti just laayikii goota share goota akkuma kana subscribe goota yookaan follow jedhamu jechuudha kanuma gochuudha wanni biraan jiruudha isa kanaaf isin miidiyaa barakaa kana haa guddifannu naannoo Jimmaa keessatti bakki inni hin galle jiru bakka baadiyyaa keessa bakka miidiyaan garagaraa miidiyaawwan gurguddaan seenuu hin dandeenye ofiisaatii aarsaa hedduu kafalee deemuudhaan kan inni jechuudha laakiin waan harkaan itti bomu wayitii laakiin laakiin waan harkaan itti bomu wayitii laakii jechuun kuno saniidha inshallah bakka garagaraa namoota hin mul'anne illee mul'isuudhaan kan inni beekamu yaa nu akkuma beektan uga mana keessa teenyeeti kan nuti hojjennu hunda deemnu sosochoonu keenya barcumnis tokkicha kaameraanis bootaa tokkoon ka'uu kan keenya kan saamuu kaameraan iddoo hunda deemaa barcumnis as danuudha baadiyyaa magaalaa bakka hedduu deemeeti kan inni nu biraan gahu keessa Jimmaa keessa nan qatu by the way waan inni waraabee gadhiisa irratti kan nuti yaada kenninu sinii galee majammara kan dhaqee waraabee ummata biraan ga'uu isaa achiin immoo fuunee achirratti immoo yaada kennina jechuudha yeroo baay'ee waan akkasiiti waan ta'eedha miidiyaa barakaa sarchi godhaa achirraan hordofaan isiniin jechuun barbaada poolisa kan keenya abbaan miidiyaa barakaa rabbiin siyaa barakeessu rabbi siyaa guddisu naannoo Jimmaa keessatti keessattuu warri naannoo Jimmaa ergaawwan garagaraa gamtaa argattaniif follow godhaan isiniin jedha isa hordofaan isiniin jedha ankanuman jedha obboleessi kan keenya jijjiranii Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota obboleessa obboleettii yookaan haadholii fi manguddoo muslima bakka yoo jirtanu nageenyeef rahmanni rabbi isin haqa qabu isiniin jecha guyyaan har'aa guyyaa ajaa'ibaati guyyaa seenaa ulamaa guddaa beekamaa
dhaaltuu gartee ambiyaa yookaan nabiyyoota kan ta'an seenaa isaaniirraa sagantaa ajaa'ibaa irra turame. Akkasuma namni nu cinaadhaaf wajjin argamnu martinuu warra gartanii seenaa dirree baasuudhaaf qabsoodiin kana galmaan ga'uudhaaf umuriin xiqqaatus ijoollee fakkaatamus hojiinii fi karoorra irra jiramu gurguddaadha. Kallattii jiran iyyuu nama hundaanuu as ga'uu keessaniif kanarratti immoo galmaa akka ga'anu hamilee ta'uun yoo xiqqaate laayikiidhaan yoo ta'e wal jabeessuun wal gargaaruun namni diin jaallatu nama diin jaallachuun isaa dirqama waan ta'uudhaaf akkasuma inshaallah keessummoota hedduun nu bira jiru abbaan miidiyaas nu bira jijjiiru gamanumaan ogeessi kaameraas ogeessa miidiyaa yookaan miidiyaa barakaati asiinis akkasuma nama hedduu isaa jira sagantaan garuma isaaniitti deebifna inshaallah ogeessa kaameraa sun taane ogeessa miidiyaa Zaad miidiyaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani du'aayin isinii kadha. Bakka dhaqxan hundatti nama barakaata. Jireenyi keessan kan barakaa ta'u. Aalimni tokko maal jedhan beektaa irraa Sheek Amiin Ibiroo baabaa Sheek Amiin Ibiroo mucaa keenya kan kitaaba seenaa muftii gommaa kan jedhu sana barreessee achirraa turre maal jedhaniini nama barakaa ta'ii jedhan gaafa isa eebbisan. Awwaa tokko siin godhan si eebbisan. Nama barakaa rabbi si haa godhu. Nama barakaa jechuun maali beektaa? Biyyi inni qubate biyya barakaa ta'a. Qe'ee inni keessa qubate qe'ee barakaa ta'a. Bakki inni qubate hundi waan barakaa ta'a. Waan barakaa qabu tokko lafa kaa'a. Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam haasaan isaaniillee dubbiin isaanii kan isaan dubbatan dubbii barakaa qabdu dubbatan. Du'aa illee gaafa kaatan du'aa barakaa qabdu dubbatan. Baraka jechuun dubbii sana hiiktee hin dhumtu bakka. Baraka jechuun silaayyuu waan eeganiis waan asara qabu jechuudha. Waan asara qabu. Yooti dubbii sana hiikuu jettallee hiikni isaa hin dhumu baraka hin barakata sirkatti. Kanaafi nama barakaa Rabbi nu haa godhu bakka nuti hundattiyyuu. Hojii keenya hojii barakaa Rabbi nuuf haa godhu dubbii keenya dubbii barakaa Rabbi nuuf haa godhu biyya nuti keessa qubannellee biyya barakaa Rabbi nuuf haa godhu. Asumaan iyyuu immoo inni dubba keenya kaameraa nu godhaaru abbaa miidiyaa barakaati. Miidiyaan barakaas nuuf barakatu. Isinin nu barakachiisa. Maaliin barakata immoo miidiyaan? Waan inni gadhiise tokko dhaamsa inni dhaame tokko biyya irra yoo geessifte yookiin yoo sheerii goote yoo laayikii goote akka inni biyya bira ga'u yoo goote miidiyaan sun kan barakaa ta'eera jechuudha. Kun immoo uummatatti hin jabaatu qabeenyaan gaafatu waan ta'eef silkiidhaan godhama. Kanaafi miidiyaa uummatatti jabaatu osoo akkaawuntii irra waa galchaa inneeti. Amma immoo akkaawuntii kana guddisaa jiru waan ta'eedhaaf uummatatti jabaachuu hin danda'u. Kanaafi miidiyaa barakaa nu barakachiisaa. Maqumti isaayyuu hawaasa jechuudha miti. Sooshaal miidiyaa jechuun ikkoo miidiyaa hawaasaa jechuudha. Hawaasni miidiyaa malee wayii miti. Bara teeknooloojii moodernaa iskii ta'e keessatti jechuudha. Miidiyaan immoo hawaasa malee wayii miti. Garuu waan dhaamseen qabu dhaamsa obbolummaa. Miidiyaa barakaa qofa sabiskiraayib godhaa jechuu qofaaf miti. Miidiyuma hundaaf wanta uummata keenya biratti hin baramne tokko. Fakkeenyaaf gaafa qalbiin kan keenya gama rabbiidhaa deebi'ee miidiyaa babbareedaa waa'ee islaamummaa dubbatu barbaannetii search goonee follow goonee sabiskiraayib goona. Guyyaa tokko qofa jechuudha. Guyyaa immoo wahii gaafa torbee tokkoon booda maal barbaannaa miidiyaa fanii qabu bakka. Maala yaanii waan faayidaa tokko hin qabne jechuudha. Waan akkasii hordofna. وانت نرى برباك سوء الجماعة ربي مالجين صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه جن إسلام ما نمت تشافى يمر راي بريد راي جن تركه إيسون إسالة ما لا يعنيه جن ما يسفل لجون نجار ما رفضه وان إسم برباكين تكون من إيسون سالة إسلام ما نستطر راي جن جروان نام سيانا مكابو إتأمنت إيجا كابتو سبسكرايب قوتي وان سنراد فلال نما هردف سوتو كجبيسي بكا ilaalteen niisin akka nama bira gahu godhi amma fakkeenyaaf yoo tikaatee sheer goote nam tokko miidiyaa sanarraa dhagahee waan tokko fayyadame siifis ajrii qaba wallaahi yoo niyyatte abbaa miidiyaa sanaaf illee ajrii qaba akka itti isheen uumamaa jechuudha sawaaba qaba eega waan tokko amantee itti galte yookiin riimuuf godhe ofumarraa balleessi bakka kanu waan hordoftu tokko koo yookiin riimuuf godhii ofumarraa balleessi eega immoo of biraa qabaatee jajjabeessi bakka kanu dhaamsni walti dhaamne garuu immoo waan hordofnu tokko barbaanne islaamummaa keenya wal simatamoo hin simatu waan jedhu ilaallee akka itti hordofuu qabna waan jedhu ilaala dubbachuu barbaada. Dubbii keenya irratti miidiyaanii islaamik miidiyaanii miidiyaa uuma qofa jedhame yookaan akkuma taraa miidiyaa kan biraatti waan laalamuuti miti. Maaliif sitti fakkaate miidiyaa barakaa qofa osoo hin taane miidiyaa islaamaa waa'ee amantaa keetii irratti hojjetu amantaa keetiif dhaabbataa jirtu. Maaliif yeroo ammaa kana miidiyaadha kan waa hunda hojjetaa jirtu. Waa hedduu irratti kanatti impaakti gochuu dandeessu maaliini? Miidiyaadhaan. So miidiyaa qabnu hunda isaayyuu karaa inni jiruun pilaatfoormii inni jiru hundaan eeggaruun bira dhaabbachuun dirqama islimnaa kan kee bira dhaabbatu. Maaliif bira dhaabbattu?
Islaaminaa kan kee amantaa kan Ofii keetii bira dhaabbatte. ka amantaa kan keeti waan ta'eedha. Naam, Si ati amantaa namni tokko namni biyya Itoophiyaa keessatti eenyuun amantaa qaba. Amantaa Amantaa qabaachuu qaba, hin danda'amu. Danda'amu. Siigalee keessatti nuti warri musliimaa immoo dadhabina guddaa qabna waan ta'eef karaa Dadhabina guddaa kanaan qabna. siigalee Ati amma intanaa miidiyaa Haaruun miidiyaa Haaruun miidiyaa. Haaruun miidiyaa yoo fudhanne bakka afaan Amaariffaatiin haa ta'u malee bakkoota hedduu galeeti gadi baasee hanga Waan inni dubbatu. zeenaadhaa jalqabee hanga waan adda addaa dhiyeessuutti bakka madarasaan eebbifamtullee dhaqee waraabee gadhiisa sii galee garuu ilaalamuuf Ilaalamuuf. gaafa kam kan hin ilaalamu gaafa maziinni wayii gubate Bakka. waan si Gaafa gaddaa. gaafa maziinni wayii gubate Akkas. maziinni wayii gubateera gaafa inni jedhee yookaan achi dhaqee bakka sana dhaqee gaafa inni waan ta'e gadhiise Ilaalama. akka ajaa'ibaatti ilaalamaa 100 ilaalamaa fi 150 ilaalamaaf gaafa kaan 3,000 Xiqqoo waan addisiisaa jedhameeti. an maalin beeka bakka just namni kan keenya waan akkasii kana beektaa kan inni barbaadu garuu osoo immoo isa daawaas gizee daawaas gizee kamuunuyyuu tu dhaggeeffannee sa'aatis kenninee fi waa sirraa baratama waan ta'eedhaaf Ani wanti an jedhu dhaabbanne. wanti an jedhu wanti hundinuu ofii dhuu barbaada islaamummaan. Islaamummaan bar ofii dhuu barbaada. Yoo salaatuuf jette sa'aatii kan kee weessi gochuu qabda salaataaf jechi. Laal waduudhaa qabdi hanga dhattee yeroo salaataa geessutti sa'aatii kan kee amma ta'e weessi gochuu barbaachisa. Akkuma kana waan tokko fayyadamuudhaaf ilaalama fakkeenyaa namni gaafa inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu gaafa jedhamu iskrool godha. Ilaalu yoo obsite nama miidiyaa tokko irraa waan fayyadamtu obsa barbaada wanti hundiyyuu. Miidiyaa irraa waan gaarii fayyadamuun iyyuu obsa gargaara. Kanaafi obsiitii daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 daqiiqaa 30 irra obsiitaa itti rabbiin keeratti asabadhuuti irraa waa fayyadamu. Yoo waan sin fayyade ta'e immoo of keessaa balleessi kanuma wanti inni dhaabu kanuma. Yoo waan sin fayyadne ta'e of keessaa balleessi. Yoo na fayyade ta'e immoo hordofi bakka. Dhaabbatee dhaggeeffatee ergaasaa jiru bare. Dhaggeeffachuu qabdu. Sana booda waan miidiyaa deeggaramu deeggaruu qaba namni miidiyaa hordofu. Wallaahi akkas. Ergaa sana dabarsuudhaaf gochuudhaaf karra isaatiin innis amantii isaa bakka hin geera jechuudha. Inni maaliif beektaa giddeetaa akkati immoo wanti ni gootu wanti si godhu ergamaa rabbii takkaan jedhe sallallahu alaihi wasallam. Laa yu'minu ahadukum hattaa yuhibba li akhihi maa yuhibbu li nafsihi. Anama fakkeenyaaf daawaa arabiffaa kana irra guddaan dhaggeeffadhaan. Nama jaala tokko achuma hin dabarsaaf. Sheer gochuu dhiisee keessaan hin seenni godhaafan. Akka. Maaliif? Laa yu'minu ahadukum hattaa yuhibba li akhihi maa yuhibbu li nafsihi nameka. Ati waan sana sheer gochuu jaallatte irraa jechuudha. Giddeetaa allabbi. Qaayidaa islaamummaan kuni haga waan ofii jaala tokko obboleessaa jaalatitti nam tokko amanee hin jedhamuu jeen waan tokko fayyadamtee tamiti eega fayyadamte immoo obboleessa kee fayyadamu achi dabarsiif. Islaamummaan kana meetura. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير جاء كما ربي صلى الله عليه وسلم وجي مؤمن هون جد هون جنو أجرك أبوان تيفي أصمت جنة كميديا بركانو ججبيساشي kana miidiyaa barakaa jajjabaadha. Miidiyaan barakaa jajjabeeffamuu qaba. Kallattii danda'amu hundaan bira dhaabbatamuu qaba. Miidiyaa barakaa qofa osoo hin taane miidiyaan barakaa fakkeenya ta'e miidiyaan islaamaa hundi akkuma irra deddeebi'amee jedhamaa jiru kallattii jiruun guddifamuu qaba. Maaliif jennaan miidiyaa guddisaa yeroo jennu miidiyaa guddisuu miti. Haqiiqaa isaa hubanna. Of guddisuudha malee. Diinii islaaminaa kana guddisuu jechuun of fayyaduudha. Amma wanni barame aadaan barame waan xabaa fi waan xiqqoo si bakka waan ittiin bu'aaramu fakkaatame ittiin kasaaramu wayi osoo ta'e namni obsaan jala deeme sabbaree geemii isa ta'u waan fedhe ta'u hin hordofa garaa fayyaa. Garuu waan haqiiqaa kana khutbaadhaan dhufee maqaa rabbiitiin dhufee maqaa nabiitiin gaafa dhufu sallallahu alaihi wasallam salli busun bijuu rabbo yaase gaafa sanii dhaabbatanii obsanii eeguun hin cima. Silaa wanni eeganii obsanii dhaabbatanii itti hojjetanii irratti hojjetanu isa ture. Maaliif jennaan inni akkanatti dhufe sun khutbaadhaan wanni dhufee akkasitti dhufu suni qallaba qalbiiti. Qallaba qalbiiti. Inni nuti asii ilaalaa jirru qallaba nafsiyyaa yoo taate malee ijaatuma inni waan xabaatu jala deema. Qalbiin inni kan jismii yoo jenne inni kun kan qalbiiti. Kan qalbii yeroo ta'u amma fakkeenyaaf qalbiin qallaba argannaan jismiin hundi bareeduun beekamaadha. Maaliif biqilaa takka yoo bishaan jalatti nayne hudduutti yoo nayne mataan bareeduun hadiis ergama rabbii keessa busi. Inna fil jasadi mudugha. مدغا ويجرت إذا صلحت صلح الجسد كله قلبي كيف الله هندي سانتولا قلبي كيف بريفد أواسا كفرت ترجع كنياتي نوندنو أكان أبا ميدا بركاتي سنم أتيس يا ميدا بركة وام بركة قودا برسي أواسا وانا أواسا كي هم فيا دجت توك وام سلا أدلم الرجل ده سموك يا رجل وان أوف يكيتي نفيا دجتي وان سموكن كيتي مال جرما إتماني وانت كون نفيا دجتي وان سمرري تقول إيش والله العظيم دبرسي هندا سادا وما هندا دبرسي بقى وان سفيا دبرسي أواسا فيا ده هون سفيا إيش كان اسم فيا ده إيه إيش هتي سمانا كنا وان سفيا دبرسي وان أواسا فيا ده تيادو كفنو دبرسي تي
rabbi si abarakachiisu hawaasa keenya rabbi nuuf abarakachiisu umriin keessanii nuuf abarakatu akkasigaa oduuwwan gara miiroo dastiitii dhufu immoo gara zaadorootiin nu eeggadha inshallah